Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kasiin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yoona eegdanii, akkam yeroo kana geessanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan fagaatee dhiyeessee, kan dukkanaa'ee ibsee, dhukkubarraa kan nu fayyisee, du'arraa gara jireenyaa kan nu fidee, si'oolii irraa gara gannatii kan nu deebisee, abaarsa irraa gara eebbaa kan nu fidee, garbummaa irraa gara bilisummaa kan nu fidee, gadda irraa gara gammachuu kan nu fidee, maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, jireenya keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, mata dureen barumsa keenyaa macaafa lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Sagalee Waaqayyoo inni ulfaataa fi kabajamaan akkana jedha: mana Waaqayyootti ol lixxuu miila kee eeggadhu kan jedhu waliin barannaa saba Waaqayyoodha. Egaa nuti mana keenyatti yoo ol seennu of eeggannoodhaan deemna yaa saba Waaqayyoo. Mana Waaqayyoo yoo ol seennu galu akkamitti akka seennu qabnu kan nu barsiisudha jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Mana Waaqayyootti yoo ol seentu miila kee eeggadhu jedha. Egaa nuti gara mana Waaqayyoo yoo seennu, gara mana isaatti ol linnu, dubbii arraba keenyaa, deemsa karaa keenyaa, ilaalcha ija keenyaa, dhageettii gurra keenyaa, dubbii arraba keenyaa eeggachuu qabna jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Malee miila keenya kanaa miti jechuudha kan beekuu qabnu. Hojii nuti hojjennu hojii isaa Waaqayyoon jaalatuun, deemsa inni nu adeemsisuun jiraachuu qabna jechuudha. Kana yoon taane abboommi isaa kan cabsine taana, kana yoon taane seera isaatiin ala kan baane taana jechuudha. Kanaafuu seera Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf, mana isaa keessa jiraachuudhaaf miila keenya eeggannee deemuu qabna jechuudha. Har'a namoota meeqatu miila isaa eeggatee deemaa jira? Har'a namoota meeqatu miila isaa eeggatee gara mana isaa ol lixaa jira? Hubadhaa yaa saba Waaqayyoodha. Mana Waaqayyootitti yoo linnu callisnee akka hin taane beekuu qabna yaa saba Waaqayyoodha. Beeknee hubannee akkamiin gara mana isaatti akka ol linnu beekuu qabna. Barachuus qabna. Erga barannees hojiin argisiisuu qabna jechuudha. Kanaafuu gara mana Waaqayyootti ol lixxuu miila kee eeggadhu jedhee abbaan keenya Salamoon akkuma dubbate isa kana hubannee deemuu qabna. Mana isaa keessa yoo lixnu beekuun irraa eegama. Mana arganne jennee yookiin mana keessa jiraannu keessatti yeroo dheeraa waan jiraannuuf akkuma barbaanne baanee akkuma barbaanne galuu dandeenya. Caammas kaawwannee galuu dandeenya, caammas baafannee galuu dandeenya. Seera mana keenyaa kan tumatu numa waan ta'eef jechuudha. Mana Waaqayyoo keessatti garuu seerri kan keenya osoo hin taane seerri kan mana Waaqayyoo ta'uu beekuu qabna jechuudha. Seera mana Waaqayyootiin jiraachuu qabna. Manni Waaqayyoo akkam nu ajajji, seerri ishii maali kan jedhu san beekuu qabna jechuudha yaa saba Waaqayyoodha. Yoo kana goonee argamnu ta'e, yoo mana isaa keessa jiraannu ta'e, yoo nuti seera mana amantaa eegnee deemnu ta'e, nuti kan Waaqayyoo taana. Seera koo eegaa kan jedhe kanaaf jechuudha. Inni na jaalatu abboommi koo haa eegu akkuma jedhe, nutis miila keenya eeggannee adeemnu yaa saba Waaqayyoo. Har'a miilli keenya eessa jira laata? Mana Waaqayyoo deemaa jira? Miilli keenya iddoo machii jira bir? Deemsi keenya iddoo badii jira bir? Deemsi keenya iddoo namaamii jira bir? Deemsi keenya iddoo daandii xuraawaarra jira bir? Kanaafi gara mana Waaqayyoo kan dhaqnu iddoo xuraa'ummaa oollee, iddoo badii oollee, iddoo Waaqayyoon hin jaalanne oollee, iddoo sagaagalummaa oollee gara mana Waaqayyoo nan dhaqa. Galgala iddoon taane oollee ganama qiddaaseef yoo deemnu
nuti odoo ofiin qulqulleessinu xuraa'ummaa miila keenyaa qabannee yoo dhayne faayidaa maal nuuf qaba? Badiif of saaxilla malee. Kanaaf miila keenya eeggachuun kan nu barbaachise yaa saba Waaqayyoodha. Miilli keenya eeggamuu qaba. Deemsa miila keenyaa eeggannee, dhageettii gurra keenyaa eeggannee, ilaalcha ija keenyaa eeggannee, dubbii arraba keenyaa eeggannee, qaqqabbii harka keenyaa eeggannee seera mana Waaqayyootiin gara mana Waaqayyoo lixuu qabna. Manni Waaqayyoo balbala isa alaatirraa kaasee haga keessa ga'u seeraaf sirna qabdi. Seeraaf sirna saniin isaa deemnu yaa saba Waaqayyoodha. Kana goonee yoo argamnu ta'e faayidaa qabeessa arganna jechuudha. Namni tokko suuqidhaa yoo bitatu amma bootaa suuqii san ga'utti gara suuqii sanii dhaabbatee yookiin immoo bakkee suuqii sanii ga'ee waa bitatutti yaada isaa achitti xumurata. Mana Waaqayyoo garuu yaada isaa Waaqayyoo wajjin dubbachuu kan eegalu hedduma balbala sanirraas ka'ee hedduma lapheen isaa Waaqayyoo wajjin jiruttis ta'ee lapheen keenya kan Waaqayyoo ta'uu qaba. Kanaafuu gara mana Waaqayyoo yoo ol seentu gara Waaqayyootti yoo dhiyaattu jechuu barbaadeeti. Gara mana isaatti yoo deemtu mana Waaqayyoo jechuun laphee Waaqayyoo keessa kan jiraatu. Mana Waaqayyoo jechuun maal jechuu akka ta'e beekuu qabna saba Waaqayyoodha. Mana Waaqayyoo jechuun bari kiristaanota walitti qabama kiristaanotaati bari. Mana Waaqayyoo jechuun gamoowwan isa dhaabbatudha bari. Kanaafuu nuti kiristaanota erga jedhamne hojiin keenya akkamiin ta'a? Gara mana isaatti yoo linnu akkam ta'uu qabna kan jedhu sana of beekuu qabna jechuudha. Kanaaf miila keenya eeggannu saba Waaqayyoodha. Kanaaf deemsi miila keenyaa beekamuu qaba. Deemsi miila keenya mana Waaqayyoo ta'uu qaba. Oolmaan nuti oollu mana Waaqayyoo keessa ta'uu qaba. Karaa nuti deemnu karaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Dubbiin nuti dubbannu dubbii galataa Waaqayyoo ta'uu qaba. Dubbiin nuti faarfannu waa'ee Waaqayyoo kan dubbatu ta'uu qaba. Waa'ee qulqullootaa kan ta'e ta'uu qaba. Waa'ee ergamootaa duukamoota waa'ee raajotaa kan dubbatu ta'uu qaba yaa saba Waaqayyoodha. Kana gaafa ergamoota galateeffanne Waaqayyoo akka galateeffanne beekuu qabna. Gaafa qulqulloota isaa waammanne Waaqayyoo akka waammanne beekuu qabna. Gaafa wareegamtootaaf faarfanne nuti waa'ee Waaqayyoo akka faarfanne beekuu qabna. Wareegamtoonni isaa, duukamoonni isaa, raajonni isaa, qulqulloonni isaa Waaqayyoon jaalatamanii raawwatanii wareegamummaa argatan kan wareegan. Waaqayyoon jaalatamanii qulqullummaa argatan kan qulqullaa'an. Waaqayyoon jaalatamaniiti ergamummaa Waaqayyoo kan argatan. Kanaafuu nuti sarara saba Waaqayyoodha. Namaan jaalatamu qofa osoo hin taane Waaqayyoonis jaalatamuun nurra jira. Gaafa Waaqayyoon jaalatamne, gaafa Waaqayyoo biratti kabaja arganne, biyya lafaatunis jaalattus jibbitus nu jaalatti. Garuu Waaqayyoodhaan hin jibbamu malee biyyi lafaatu nu jibbitus xumuri keenya kan barbaadamu waan ta'eef xumuri keenya Waaqayyoodhaan jaalatamne mootummaa isaa dhaalna waan ta'eef Waaqayyoodhaan jaalatamudha. Waaqayyo kan nu jaalatu immoo maal yoo goone hojii isaa yoo raawwanne Waaqayyo kan nu jaalatu maal yoo ta'e gaafa miila keenya eeggannee deemne Waaqayyo kan nu jaalatu maal yoo goone yoo seera fi abboommii isaa eegne Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu jaalatu jechuudha. Kan na jaalatu abboommii koo haa eegu, kan na jaalatu seera koo eegee haa deemu jedhee jira waan ta'eef jechuudha. Har'a namoota meeqatu Waaqayyoo jaalate? Dhuguma yoo jaalates immoo seera isaa eegee jiraare Waaqayyo kan nu madaalu kan na jaalatu abboommii koo haa eegu jedha. Kan na jaalatu seera koo haa eegu jedha. Dhuguma yoo jaalanne ta'e seera isaa eegnee jirraare. Dhuguma yoo jaalanne daandii isaa qabannee deemnee irraare. Dhuguma yoo jaalanne sirbuurra gara affannaa dhufnee jirraare. Dhuguma yoo jaalanne gara iddoo galataa isaa seennee jirraare. Kan hubachuu qabnu saba Waaqayyoodha. Kana goone yoo argamne barnuti kan Waaqayyoo kan ta'uu dandeenyu. Kana yoo goone argamne barnuti dhuguma mana Waaqayyoo keessa jiraachuu kan dandeenyu. Kana yoo goone argamne barnuti maatii isaa jedhamuu kan dandeenyu. Kana goone yoo deemne barnuti ijoollee Waaqayyoo jedhamne maqaa kan argannu. Yoo kana hin taane maqaa addunyaa qofa qabannee deemna jechuudha. Gaafa foon lubbuun gadi baane gargar nu alaa ba'e nuti foon kan keenya bichaa taane amma kan lubbuu sun yaadatamu. Qulqulloonni Waaqayyoo kan samii irratti ittiin yaadataman biyya lafaattis kan ittiin yaadataman qulqullummaan isaanii samii irrattis galmaa'ee qulqullummaan isaanii biyya lafaat irratti saboota hedduu waan fayyiseefi dhukkubsataa waan fayyiseefi jaama ija waan baneef jechuudha. Bu'aan qulqullootaa qoricha waan ta'eef bu'aa wareegamtootaa
kanaaf warra sabni baay'ee sagalee waaqayyo barsiisa saba baay'ee yoo fayyisu ta'e ragaan keenya isa lafarraattis isa samiitti irratti bu'aa qabeessa ta'e nuuf galmaa jechuudha. Kanaafuu nutis immoo iyyuu deemsi keenya ushenneetuma gara kaabaa gara kibbaa gara ba'aa kan deemnu ta'uu osoo hin taane